Saddam Dental Clinic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinika ilkaanii ispeeshaalaayizii Dr. Saddam akkuma yeroo hunda meeshaalee ammayyaa fi ogeessota ciccimoo hawaasa keenya tajaajiluun tarree dura irratti argaman ammallee fooyya'ina dabalataa waliin tajaajila bireessaa fi ilkaan gosa hundaa'uu dhaabuu dabalatee tajaajila wal'aansa ilkaanii waliigala qubsaa taheen isiniif jiru. Teessoon teenya dameen tokkoffaa Haramaayaa Baankii Hojii Gamtaa Fuullee Kilinika Dr. Alii Gubbarratti argamna. Kan lammaffaa ammaas Dirree Dhawaa Gamoo Birij Gubbarratti argamna. Kan sadaffaa ammaas Finfinnee Boolee Mikaa'el Hoteela Daarussalaam meetira 50 ol seenneeti argamna. Dr. Saddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dursaan Arabiyaa Majlis Enda Farniicha na keessan bareechuu akkasuma miidheessuu ni barbaaddanii saaloonaa fi majlisa soofaa bifa bareedaadhaan dalagame akkasuma kwaalitii qabu yoomsan qofa siree jabduu koonfortii bareedaa qabdu akkasuma soofaalee babbareedaa kalara feetan bifa ammayyaawaa ta'een akkuma agartan kana yoomsan qofa ruumiilee istaandaardii biyya alaa taateen akkasuma kan turkirraa dhufeen kwaalitii bareedaadhaan akkasuma sitaaraalee babbareedduu nu biraanii argatta. Iddoon teenyaas magaalaa Harar biraanchiin keenya kan duraa Sijaaltaraa fooqii Iseemaa giraawundii jalatti argamna. Kan lammadaa ammaas Sijaaltaraa fooqii lammadaa gubbarratti argamna. Odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf bilbila keenya kanaan nu qunnamuu ni dandeessan isiniin jenna. Alif Videography. Kati gabrichi buriyamu kan sirra qabsifatan ifan khisan hindamu romni rahmata khiti gallayu muncamu loda khaznatiti sinirratu indumu ya Allah ya arja gari khandini fanni ya Allah arabu kunnan cufa dan janni ya Allah ufeni gartasi fi rahmanatisi agani bande ya Allah ya Allah ya khanta hina jaji lupu wajisi khasu qarasi malin diman milkitina mambasu hingga madu gabrici ulate tiradesu nufla fisi ya Rahman dan bisiti nugisu enyu Rabbi gafati harka sakulla gala boci harka ol kabanan wasinti bisukulla mekasa garisani jaiyami ya Allah gati bi gafatu sini fatu siftola ya jagari fanni fanni arabu kunnan tufa denni ufeni gantan sifik fanni rahmanati siyakani fanni ibe khisa fi gubaf kamaf lubunyati namni waan fayyadu lubbu sitti iyyate duris ilahi khusumatun nabdirmate duris ilahi khusumatun nabdirmate ya Allah ya arja gari khandini fanni ya Allah arabu kunnan cufa dan janni ya Allah ufeni gartasi fi fanni
dachii fi samii jitu jiru malaayikaa fi namni hundinuu si shakkaru waynumaa milkaa'e warri si gabbaru wallaahi si malee rabbiin biraa jiru. Afuriin baafadhu hundinuu galata osoo naaf taa'ee rahma siif fikkaata qixxee dhuhonnaatiin si shakkaru laata akkasitti hin dhiiroo harkadhaa furmaata. Sinin filatame maltu irrunarra ummata Mustafa nagodunu charra umriti yagutu jiraddu shakkara galata khayme yumin fita firra lukuti amnani si ilahi ya mujibu gabrichi si male unakabu gabrichi si abdate hadam kufulle jabu gabrichi si abdate hadam Dr. Saddam Dental Clinic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinika ilkaanii ispeeshaalaayizii Dr. Saddam akkuma yeroo hunda meeshaalee ammayyaa fi ogeessota ciccimoon hawaasa keenya tajaajiluun tarree dura irratti argaman ammallee fooyya'ina dabalataa waliin tajaajila bireessaa fi ilkaan gosa hundaa'uu dhaabuu dabalatee tajaajila wal'aansa ilkaanii waliigala qubsaa taheen isiniif jiru. Teessoon teenya dameen tokkoffaa Haramaayaa Baankii Hojii Gamtaa Fuullee Klinika Dr. Alii Gubbarratti argamna. Kan lammaffaa ammaas Dirree Dhawaa Gamoo Birij Gubbarratti argamna. Kan sadaffaa ammaas Finfinnee Boolee Mikaa'el Hoteela Daarussalaam meetira 50 ol seenneeti argamna. Dr. Saddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dursaan Arabiyaa Majlis Enda Farniicha keessan bareechuu akkasuma miidheessuu ni barbaaddanii saaloonaa fi majlisa soofaa bifa bareedaadhaan dalagame akkasuma kwaalitii qabu yoomsan qofa siree jabduu koonfortii bareedaa qabdu akkasuma soofaalee babbareedaa kalara feetan bifa ammayyaawaa ta'een akkuma agartan kana yoomsan qofa ruumiilee istaandaardii biyya alaa taateen akkasuma kan turkirraa dhufeen kwaalitii bareedaadhaan akkasuma sitaaraalee babbareedduu nu biraanii argatta. Iddoon teenyaas magaalaa Harar biraanchiin keenya kan duraa Sijaaltaraa fooqii Iseemaa giraawundii jalatti argamna. Kan lammadaa ammaas Sijaaltaraa fooqii lammadaa gubbarratti argamna. Odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf bilbila keenya kanaan nu qunnamuu ni dandeessan isiniin jenna. Alif Videography.